hammeessanidha. Bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti bara biyyattiin sarbamiinsa mirga namoomaa hamaa itti keessummeessite bara hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaan biyyoota addunyaa biroo waliin qabdu kufaatii cimaa keessa itti seenedha jedha gabaasni Guyyoo Waariyoo qindeesse. Akken lakkoofsa warra Itoophiyaa bara 2013 xumuramuuf sa'aatii muraasa qofattaaf bara baroota addunyaa dhibirra lakkoofsa 8 duubatti fuuncee goora. Itoophiyaan kalaandar jechuun of yaama. Kalaandar Itoophiyaa jechuun sa'aatii addunyaaf 2021. Itoophiyaatti immoo 2014 seenuu jira. Bari dullachi gaggeeffamuuf dargaggoorratti balbala dhaabbata hunduuba Oromiyaatiif akka Itoophiyaalleetti taateewwan gurguddoo gargara qaxxaamuruun hedduu du'aan gaggeessa biyyatti gaaga'uun diinagdee galaafate waraanaan marfame takkaaru jira. Beelaaf makaraa ajjeecha gara jabeenyaatiif dhiibba mirga namoomaa filannoo hiyyibaatiif heeruun finciltoota hasaara diinagdeetiif qaala'insa jireenyaa kuffaatii dippiloomaasiitiif dirmamuu waraana dabalatee waan hedduu baachuun adoo xuruu ofirraan dhiqin ammaqaan kiyyam 2014 jedhu of yaamuuf cohorratti argama. Barri 2013 kun seenaji tokkoon booda dhiirti lama biyya Hammadiif Dabratsiyoon Gabra Mikaal waraan wal tulqifachuun dhaadatanii araaroo jechaa dhaqanii dadhabaan. Kaabi Itoophiyaallee waggoottan 20 booda waraana deebi'e. Lafaaf samii lagaaf gaarreen jidduun meeshaa barri tolchuuf walitti guurrachuun reeffi ilmaan nama lafa geesse. A bloody jacket, some rope used to tie the victims, shoes worn by a Sunday schoolboy. The haunting remnants of a brutal massacre in a village in northern Ethiopia's Tigray region. Kumaatami nyaatamaan miiliyooni buqqa'uun diinagdeen bututte dippiloomaasiin biyyattii illeen huqqaatti. Paarlama biyyattii yaammachuun gara TPLF shani shororkeessa jedhee maddarkanaa baasa jedha badhaafamaan Noobelii nageenya duraatiif shakkamaa murtii akka idil addunyaa Abiy Ahmed Aliseer haaroo midhaaffachuun taarga du'ata shana jettullee maxxansuun Oromoo weerare. Dargaggoonni immoo kumaatamaan guuramuun manidhaa qubsiifamaan. Baay'een isaaniilleen halkanidhaa baafamu yora shanamaan. Hacarraan lubbuu olchiti dheetanii bosona seenuun miseensi loltu waraan bilisummaa Oromootii jedhaan. Haalum kanaan duu waraanni bakka cufa jabaateetti fofoon waggoottan sadeen darban dacheen Oromiyaa dhiigaan laaqamte jireenyu mataalleen qisaasay. Dargaggeessi gan 17 fuuluu mata duratti addabaabaa irra shanamuun ijjeefame. Ekeraan Minilik waggoo 150 booda Oromiyaa keessa miila baasuun Itoophiyaan dullattiin faarfamti. Murni biyyi bulcha piipi ofiin jedhu waan hidhidhe warri jeesse fitnaan filannoo godhaati. Filannoo moorannoon sila gaafii ta'uu malti. Ulaagaalee filannoo laf kaamsadeen keessa tokkollee waan hin guunneef jechuudha. Namni kaardi fudhatu guutuu Oromiyaa keessa dhabame. Abbaa of kaafaa'uun hin barbaannu jettee deetti. Naannolee Itoophiyaa keessa uummata miiliyoon 60tiin tokko farqa jirtu Oromiyaa piipi biltsiginnaaf badhaadhinni dorgomii dhiyaatan. Dhibba keessa 90 galmeessuun mootummaan keessa nuu fudhadhaa jeetti. Addunyaan beekamti dhoowwaatti. Gamtaan Awurooppaan tajabuu jedhe. Ameerikaan filannoon tun sob jennaan hiriiritti baasanii Baayiden abaaruun DC illee sossodaachisan. Gim Ameerikaan achumme luqqifaadha. That has to stop. We also need full accountability. We need to get an independent investigation. Doolar dhowwachuun qoqqobbii viizaatiin dhabanaafti. Itoophiyaa diinagdeen biyya nyaatti. Jireenyi uummata immoo qiyaama ta'uun itti foofti. TPLF waraanni bilisummaa Oromoo walitti michoome. Doomijii dabre kan kee waraanni bilisummaa Oromoo horgodhaati. Hooggantoota haarawallee filadhee jedhe. Kumsa dirriba lammeessaa jechuun jaalmarroon abba gadaa ta'e. Ittaanaan golli cidheenge bunayya duraanii hawaraan kibbasatti hoogganaa jedhamaaf gammachuu abbooyyee immoo abba gada lammeessoo yookaan ittaana saatii jedha. Torbe lamaan booda marroon Associate Press irra dhiyaachuun akkan jedhe. Ammaaf furmaati jiru mootummaa kana afaan inni dubbachuu barbaadu qob dubbachuun angorra qilee kaa'u. Kan irratti TPLF waliin hojjannaa jedhe. Kaadireen mootummaa bootte boochisuun shaneef TPLF abaarte dadhaban. Ilmaan Oromoo maqaa shane jedhuun ijjeeftullee jabeessiteetti foofti. Leenjiin gaachan sirna jedhamtulleen Oromiyaa kutaa akka dhagaamtu. Hundu gardirree waraanaatti midiyaan biyyattiilleen dhaadessuutti foofti. Lolli Itoophiyaa jabaateetti fufe jira. Woboof TPLF mootummaa hadhuu jiru. Diinagdeen kooba. Jireenyi uummata yaayyuu barbadaay. Mootummaan gaafa Afrikaa ijaaruuf dhaadaata. Itoophiyaan immoo qaari'uu jirti. Barri 2013 naga dhaamachuuf balbala dhaabbata. Liqir jirtu tokkollee hin baafnee jedhan.
Uummanni Oromoo baranas ayyaana irreechaa walabummaan bahee akka hin kabajannee fi sirni aangoorra jiru shira garaagaraa xaxaa jiraachuu ragaan keessoo sirna biltsiginnaatiin qaqqabe ni mul'isa. Irreecha baranaa olaantummaan kan hoogganaa paartii biltsiginnaa damee Oromiyaa Fiqaaduu Tasammaa ta'uu ibsa. Ragaan kun koree kabaja ayyaana irreechaa baranaa hoogganuuf hundaa'e kan dursus nama kana akka ta'e ibseera. Mariin akkaataa namoonni ayyaana irreechaa irratti itti hirmaatan murteessu paartii biltsiginnaa damee Oromiyaatiin qophaa'ee olii hanga gandaatti kan geggeeffamu ta'uu kan eeru ragaan kun namoonni ijaarsa gaachana sirnaa keessatti gurmaa'an qofti irreecha irratti hirmaachuu qabu ergaa jedhu kan of keessaa qabudha jedhan. Ayyaanni irreechaa ukkaamsaa bara dheeraa booda qabsoo uummata Oromootiin deebi'e kan uummanni walabummaan ba'ee miiliyoononni irratti hirmaachuun kabajatan bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti bara darbe koronaa sababa godhachuun daangeffamuunsaa ni yaadatama. Irreechi bara darbee irreecha dabballee kan baajii biltsiginnaan warri sirnichi barbaadu qofti irratti hirmaatan ture jedhu namoonni dhimmicha irratti OMN'f yaada kennan. Irreechi baranaas akka kan bara darbee akka ta'uuf uummanni Oromoo hayyamuu hin qabu. Biltsiginnaan irreecha akka hoogganuuf hin hayyamnu jedhu qeerroon Oromoo. Irreecha ayyaana uummataa kan walabummaan uummanni bahee uumaa isaa itti galateeffatu malee walgahii dabballeen baajiin itti walafeertu akka hin taane hubachuutu barbaachisaa jedhan. Uummanni qaama kamiifuu gurra osoo hin ergisin walabummaan bahee akka kabajatuufis waamicha dhiyeessaniiru. Weellisaa Damisoo Moosisaa erga gaafa poolisii humna addaatiin butamee as lubbuun jiraachuuf ragaan homtuu hin jiru jedhu maatii fi hiriyaansa caamsaa 29 bara 2013 dilbata waaree booda magaalaa Naqamteetti eebba kitaabaarraa erga butamee as maatiinis ta'ee firrii bakka inni jiru quba akka hin qabnetu himama. Faayizaa Eliyaas bal'inaan isinitti himti. Weellisaa Damisoo Moosisaa erga gaafa poolisii humna addaatiin butamee as lubbuun jiraachuu isaatiif ragaan homtuu hin jiru jedhan hiriyaan isaa caamsaa 29 bara 2013 akka lakkoofsa biyyatti dilbata waaree booda magaalaa Naqamteetti eebba kitaabarraa erga butamee as maatiinis ta'ee firri bakka inni jiru quba kan hin qabne kan himu hiriyaan isaa waliin hidhamee ba'e tokko yeroo jalqaba qabame reebichi humnaa olii isarratti waan raawwatameef haala ulfaataa keessa osoo inni jiru mana hidhaa sanii akka hiikame dubbata. Torbaan lamaaf Naqamtee masaraa Kumsaa Morodaa keessatti waliin hidhamanii akka turan hime. Yeroo san sababa reebicha hamaan irra dhaqqabeef dubbachuus ta'e nyaata fudhachuu akka hin dandeenye ture yaadachiise. Yeruma saniimu haalli weellisaa Damisoo na yaaddeessaa ture kan jiru namni OMN dubbisa kun ergaan mana hidhaa sanirraa hiikame as ijoollee hiikaman yoo gaafadhu Damisoon achi akka baafame naaf himanis lubbuun jiraachuu fi dhabuusaa waan mirkaneeffatan akka hin qabnen odeeffadhee jira. Weellisaa Damisoo barbaaduuf manneen hidhaa bebbeekamoo dabalatee kanneen godina Wallagga Bahaa keessatti jiraniif sadarkaa federaalaatti jiran gaafachiisanis argachuu akka hin dandeenye himam. Agajee tokko baay'ee dhukkubsataan isaa sun iyyuu reebamaa turuuti kan dhaga'amu. Achi naannoo bal'amaan kanaas immoo achi buutee isaatti kan dhabame namooti duraan dhaganii tokko tokkotti mana hidhaa adda addaatti barbaadanii margaa turan amma mana hidhaa magaalaa Naqamtee jiru hunda keessa barbaadaniiti kan dhabanii ji'a torban lamaas jechuudha. Ergasii utuu jiraatee iyyuu nama lubbuu matuu keessa jiraaffalee nama fayyadu hin turre jedhan baay'ee dararamaa dhukkubsataan bisumiyyuu reebamaa waan tureefi nama fayyarra ga'u hin turre jedhanii amma immoo lubbuutiin hin jiru wanti jedhamu baay'ee odeeffamaa jira. Lubbuutiin dhibuu isaatii fi ragaa gaalleen lammii akka jiru ragaa gaan qabuun garuu immoo yooma jiraatellee waan nama fayyaa qabu miti kan jiru baay'ee miidhamaa isaati yoo jiraatellee garuu immoo dhibba keessaa 70 namni hin jirudha kan jedhee haasa'aa jiru. Eessatti ajjeefamee akka gatamiyyuu eessa akka jiru wanti bira ga'amee wanti quba qabamu tokkollee hin jiru.
Caamsaa 29 gaafa qabame san poolisiin humna addaa Oromiyaa konkolaataadhaan hoteela Milkom jedhamu fuula dura isa qabachuu kan himamu weellisaan Dammisoo hojiilee sirbaa kan aadaa fi ammayyaa hojjechuun weellisaa lafaa dhufaa fi jaallatamaa ta'uu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Hiriyaan isaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork bilbilaan dubbisa kun reebicha maan isarratti raawwatamullee yoo wallaansaa tattamaa osoo hin argatin hafe isa miidhuu akka danda'u yoo himu ergasii as mana hidhaatii baasanii ajjeesan oduun joos akka odeeffamaa jiru dubbatam. Shakkiiwwan weellisicha ilaalchisanii jiran kana qulqulleeffachuuf gaafatamaa waajjira nageenyaa godina Wallagga Bahaa qunnamuuf irra deddeebiin yaaliin taasifnee nuuf hin milkoofne. Garuu keenyatti aanutti wayitaa ceenu ammoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaatti namoonni miliyoona 13,600 ta'an hanqina midhaan nyaataaf saaxilamaa akka jiran ibse. Waraanni kutaalee biyyattii garaagaraatti deemaa jiru hongee weerarri awwaannisaa lolaa fi qaala'insi jireenyaa taateewwan kanneen hordofee dhufe balaa uumamaa fi namtolchee hawaasa biyyattii beelatti oofaa jiran keessaa isaan ijoodha jedhe. Battala uummanni biyyattii rakkoo hammaataan hubamee jiru kanattis qaamni aangoorra jiru afaaniin badhaadhina labsaa hojiin deega farrisuun hiree lammiilee biyyattii dhimma yaaddoo keessa buuse ta'ee jira. Guutuun gabaasa kanaa itti aanee dhiyaata. This is a really large humanitarian disaster. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaatti namoonni miliyoona 13,600 ta'an hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamuu akka danda'an ibse. Ji'oota muraasa keessatti rakkoon hanqina midhaan nyaataa jabaan uummata biyyattii bal'inaan mudachuuf jira kan jedhu dhaabbatichi rakkoon kun hawaasa bal'aa hubuu danda'a jedheera. Waraanni kaaba biyyattiitti ji'oota kurnan darbaniif deemaa jiru hongeen sababa caamni dheerachuun wal qabatee kutaalee biyyattii garaagaraatti mudate. Weerarri awwaannisaa balaan lolaa fi qaala'insi jireenyaa taateewwan kanneen hordofee dhufe balaa uumamaa fi namtolchee hawaasa biyyattii beelatti oofaa jiran ta'uu ibsa gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun. Dhaabbanni nyaataa addunyaa Itoophiyaatti namoota hanqina nyaataatiin hubamaa jiran kanneen qaqqabuuf bajeta dabalataa doolaara miliyoona 400 fi miliyoona 26 na barbaachisa jedhe. Tigraayitti waqtii midhaan makaramutti lolli eegalamuun lola kana hordofee ammoo uummanni bara itti aanuuf isa akka hin qotanne danqamuun uummanni naannichaa qotachuus ta'e makarachuu danqamee waan harkaa qabu dhadhahachuun harka namaa eeggachuuf isa dirqamsiiseera. Naannichatti yeroo ammaa uummanni miliyoona 6 ta'u gargaarsa midhaan nyaataa kan barbaadu ta'uu fi miliyoona walakkaatti kan tilmaamamu ammoo ammumaa beelaa fi saaxilamee sababa beela kanaatiinis lubbuun namaa darbuu erga eegalee bubbuleera. Lixaa fi kibba Oromiyaattis waggoota lamaan sadan darbanitti haalli ture uummata lafa jiidhaa dachee midhaan magarsitu qabu gara deegaatti kan oofe ture. Kankee aguma ture. Indichi. Isa agubatu. Tau. Is. Wale. Mofara gabareeti kun go. Shonjetu. Nichi sagam. Uummanni kun shaneetu keessa dhokataa maqaa jedhuun midhaan akka hin qotanne humnoota sirna tiksaniin ittifame kan ooyiruurraa tures ciree akka bal'eessuuf dirqamsiifameera. Midhaan ooyiruurraa jirutti ibidda qabsiisuun kan qeetti gale mana wajjiniin barbadeessuunis taatee Wallagga, Gujii, Walloo fi kutaalee Oromiyaa birootti waggoota lamaan sadan darbaniif irra deddeebiin mul'ataa turedha. Gama biroon caamni dheerachuun hongee kan itti ammeesse aanaaleen godina Arsii lixaa fi gammoojjii Baalee akkasumas Boorana iddoowwan garaagaraatti namaa fi horiin sababa hongeetiin hanga lubbuu dhabuutti gahaa jiru. Balaa lolaa Oromiyaa dabalatee naannolee biyyattii garaagaraatti irra deddeebiin mudataa jiruunis lammiileen biyyattii 600 fi 17,000 ta'an balaarra bu'anii jiraachuu gabaasni Addis Standard ifa baase ni mul'isa. Waliigalaan balaa namtolchee fi uumamaa hawaasa biyyattii dhaaneen Itoophiyaatti hubaatiin cimaan lammiilee biyyattiitti deemaa jiraachuudha gabaasni dhaabbilee addunyaa fi biyya keessaa kan mul'isan. Wayita uummanni biyyattii rakkoo jabaaf saaxilamee jiru kanattis taanaan afaaniin badhaadhina faarsaa hojiin deega kan farrisu sirni biltsiginnaa Itoophiyaa ulaa marii hunda cufatee dibbee waraanaa reebuu itti fufeeraa jedhu namoonni adeemsa sirnichaa qeeqan. Humna oomishaa kan jedhaman dargaggoo waraanaaf hiriirtota
firiirsaa qotee bulaa qonnarraa qabee leenjii gaachana sirnaan hiraarsuun Itoophiyaatti hojii guyyuu taateetti. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees dhimma kana ilaalchisuun dubbii dubbataniin Itoophiyaan biyya leecalloo lammiilee ishee irraa darbee kan biraafuu ooluu danda'u qabaattus humna oomishaa ishee waraana hiika hin qabnee firiirsaa jiraachuun taatee gaddisiisaadha jedhan. Biyyattiin waraana kaabaatiin yoo xiqqaate doolaara Ameerikaa biliyoona 1 kasaaruu ishee seeraniiru. In Addis Ababa, the army's newest recruits wrap themselves in the Ethiopian flag. They pledge to give their blood, literally, in a war the government calls existential. Haleellaan humnoota sirna bilchiginaa tiksanii fi humnoota amaaraa lafa Tigraay weeraran irratti eegalame kan itti fufu ta'uu koomaand poostiin waraana Tigraay beeksise. Waraanni Tigraay irratti banamee fi yakki uummata Tigraay irratti dalagame hammaataa ta'uu kan yaadachiise ibsi kun uummanni Tigraay qabsoo hadhooftuu taasiseen diinota isaa caccabsuun Tigraay keessaa baasuu danda'ee jira jedhu. Gama birootiin sirni aangoorra jiru gama isaatiin humnoonni Tigraay Affaar keessaa aleelamanii barbadaanii ba'aniiru jechuurratti argama. Abrahaam Birruu bal'inaan isinitti hima. Waraanni Tigraay ibsa baaseen haleellaan mootummaa bilchiginaa irratti eegalame cimee akka itti fufu murteessinee jirra jedhama. Koomaandi poostii waraana Tigraay irratti banamee fi yakki uummata Tigraay irratti dalagame hammaataa ta'uu yaadachiisee uummanni Tigraay qabsoo hadhooftuu taasiseen diinota isaa caccabsuudhaan Tigraay keessaa baasuu danda'ee jira jedhee jira. Kaayyoo waraana keenyaa diinota uummata Tigraay ta'an hordofuudhaan bakka isaan jiranitti barbadeessuudha kan jedhu ibsi koomaandi poostii waraana Tigraay kun kaayyoon keenya diinota haleeluu malee magaalota to'achuu fi bulchuu miti jechuun ibsee jira. Guuruma kanaan humnoota Tigraay gara naannoo Affaaritti bobba'anis bakkoota maadheeffatanii turan keessaa ba'uudhaan gara Tigraayitti deebi'uudhaan dirqama birootiif qophii taasisaa jiraachuu ibsee jira koomaandi poostiin waraana Tigraay kun. Humnoonni keenya naannoo Affaar keessaa haba'an malee haleellaan naannoo Amaaraa keessatti diinota uummata Tigraay ta'an irratti taasifamaa jiru jabaatee itti fufaa jedha ibsi kun. Gama biraatiin mootummaan bilchiginaa gama isaatiin humnoonni Tigraay Affaar keessatti mo'amanii bahan jechuun ibsee jira. Maddi oduu Reuters humnoonni Tigraay Affaar keessaa mo'amanii bahan jechuun dubbii himaa ministirii dantaa alaa Itoophiyaa ambaasaadar Diinaa Muftii odeeffachuun gabaasee jira. Faallaa kana ammoo waraanni Tigraay murtii isaatiin dirqama biroof Affaar keessaa ba'e jechuu isaanii dubbii himaa humnoota Tigraay Geetaachoo Raddaa odeeffachuun gabaasee jira Reuters. Eega humnoonni Tigraay lafa humnaan qabatanii turan keessaa ba'anii booda mootummaan naannoo Affaar illee injifannoo argannee jirra jechuun ibsa gammachuu dabarsaa jira. Haa ta'u malee yeroo dhiyoo asitti adda waraanaa kanatti lolli taasifame akka hin jirree fi waraanni Tigraay murtii ofii isaatiin akka Affaar keessaa ba'e maddeen waraanaa irraa hubachuun danda'amee jira. Koomaandi poostiin waraana Tigraay ibsa isaa kana keessatti humni waraanaa Tigraay uummata Tigraay ittisuu fi diinota isaa cabsuuf ga'umsa gahaa qaba eega jedhee booda uummanni Tigraay deeggarsa isaa cimsee akka itti fufu waamicha dhiyeessuun ibsa goolabee jira. Naannoo Amaaraatti bulchiinsi aanaa Laay Armaacoo dhalattoota qimaantiin addatti fu'ee hojii mootummaa keessaa ari'aa jira. Sababni hojiirraa ari'amuu dhalattoota qimaanti kun ammoo waraana nu hin ilaallanneef miindaa keenya dabarsinee hin laannu ejjennoo jedhu qabachuu isaanii ta'u xalayaanii hojiirraa ari'amuu isaanii ibsu ni mul'isa. Hojjettoonni kun adoolessa darbirraa eegalee miindaan irraa dhaabbatee jira. Yeroo ammaa ammoo guutummaan guutuutti hojiirraa ari'amuun isaanii kan ibsame wayitaa ta'u namoota kanneen irratti tarkaanfileen biroon itti fufiinsaan kan fudhataman ta'uu dhaadate bulchiinsi aanaa Laay Armaacoo fi bilchiginnaan naannoo Amaaraa. Dhalattoota qimaant barbaachisummaa waraana kanaatti amanuu dhabuun miindaa isaanii dabarsanii kennuu didan kanneen diina Amaaraa fi diina Itoophiyaati jechuun ibsa xalaanii murtoo hojii dhaabsisuu ibsu kan waajjiraalee namoonni kunniin keessa hojjetaniif barraa'e. Uummanni qimaanti kana duras waraana ittiin amanne keessatti qooda hin fudhadhu jechuu isaaniitiin miidhaa garaagaraatiif saaxilamaa turuu ibsaniiru. Humnoota Amaaraa cina hiriirree Tigraay irratti hin dhukaasnu jechuu keenyaan ajjeefamaa jirra. Qe'een keenya gubamuun biyyarraa godaansifamaa jirra jechuun dhalattoonni uummata qimaanti gara Sudaanitti baqatan ibsuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Yeroo ammaa isin diina Amaaraati nu waliin hin jiraattan jechuun bilchiginnaan Amaaraa ifatti waraana nurratti labseeraa kan jiran dhalattoonni uummata qimaanti haalli uummata isaanii mudataa jiru daran yaaddessaa ta'uu dubbatu.
Mootummaan Itoophiyaa lammiilee Tigraay irratti gochaa duugaa sanyii seeraa idil addunyaan gaafachiisu raawwataa jira jedha miidiyaa guddichi biyya Ameerikaa CNN gabaasaa qorannoo tolcheen. CNN Sudaan qarqara laga Seetiit dhaquun reeffa dhalattoota Tigraay manneen hidhaa keessatti dararaasuu kanneessaan dhumanii fi lagni takkasee fuudhee Sudaan Seetiit geesse mul'isuun gabaasa bal'aa hojjetee jira. Abrahaam Birruu ammoo dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. In our world lead now, a CNN investigation has uncovered evidence of torture, mass detention, and execution in Ethiopia's Tigray region. This is the Setit River, a source of life for the people living along its banks. Kun qarqara laga Seetiitiin lafti tun Sudaan keessa ollaa Itoophiyaa qarqara daangaa Tigraayin lagni takkasee Itoophiyaa ka'u Sudaan yoo ga'u Seetiit jedhama. Torbaanota tibbanaa lagni kun iccitii guddaa baatee gara naxinniqaa jira. Kaaba Itoophiyaa humaraa keessaa waan fidu qaba. Reeffa ilmaan namaa viidiyoo sukkanneessaa. This is a horrible sight. Miidiyaan CNN riippoortarri Nima Elbagir gabaasaalee qorannoo yakkoota sukkanneessoo waraana Tigraay ija addunyaatiin kan gahaa turteen ilaa reeffa sadi fuuldura keenya qarqara lagaa kana jiraachuu dhageenyee jirra. Garas qajeelaa jirra. Garriin nu dursuudhaan karaa nu qajeelchaa jira. Garri rushes down ahead of us. He's Tigrayan but has been living here for years. Namni kun dhalataa Tigraay waggoota dheeraaf naannawaa Seetiit kana jiraate. Dhalattoota Tigraay ka Tigraay keessaa buqqaanii gara Sudaan dhufan nama kanatu qubsiisa. Dhalattoonni Tigraay naannawaa kana jiran reeffa funaanuun hojii guyyaa keenya ta'ee jedhu jetti Nima Elbagir. Kunooti reeffi jalqabaa viidiyoo sukkanneessaa. We reached the first body on this small island. We must warn you, the images you're about to see are very disturbing. Namni kun dararaa yookiin torchariidhaan ajjeefame. Harki boodatti hidhamee bifa sukkanneessaan ajjeefame jedhan. Hagaas ga'u reeffi isaa tortoree jira. Anuu laaluurraa of qusadhee jira jetti gaazexeessituun tun. Garriin waan qarqara laga Seetiit kana galmeeffachaa jira. Seenaa kan uummata isaaf gaafa guyyaan dabartee aduun baate qooduuf yeroo hundaa akkuma barreessetti jira. Eenyutu dookumentii godharee jedha. Ragaaf suura kaasuudhaan dookumentii walitti qabanii awwaalu. Reeffi lammaffaanis dhufee jira kunoo. Another body. Laguma qarqara awwaalu. Ulfina wanni jedhamu biyyatti hafe. Filannoon biraan jiru. Tigraay galchanii awwaaluuf carraan hin jiru jetti. Ji'ootaaf dararaa Tigraay keessaa karaa walirraa hin cinneen CNN gabaasee jira ka jettu Nima Elbagir wanni amma argine kun immoo boqonnaa guddaa duguuggaa sanyii mul'isuu jetti. It's clear to us this marks a new chapter in the ethnic cleansing of the region. Dhalattoonni Tigraay gochaa sukkanneessaa kana baqatanii humaraarraa gara Sudaan dhufan. Akka isaan jedhanitti duulli haaroftiidhaa jumlaa fi dararaa sukkanneessaa dhalattoota Tigraay irratti xiyyeeffate eegalamee jira. Namoonni 10,000 caalan Tigree ta'uu isaanii qofaaf jumlaan humaraatti hidhamanii jedhu. Kana ragaa saatalaayit imaajinariidhaan mirkaneeffannee jedha CNN. Bakki dararaa sukkanneessaa kanaa humaraa keessa.